Yo, Ashama Rakafuna ilman Oromoo jira jirtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraata sinin jecha. Baga jiraata sinin jecha ilman Oromoo hundi keessanuu warroonni karaa garaagaraatiin gaafii na gaafattan gaafii Facebook wal qabatee hagan dandeet akka sinin deebisa. Gaafii hedduutu karaa Facebookaatiin natti ka'eera. Jalqabarraa ka Facebookaa kanan deebisa. Katti aanammoon inshaallah waan hin dandeetti hin deebisa. Garuu inni beeka jechuun waan hunda waan namni na gaafate hunda inni beeka jechuudhaaf miti. Waan na gaafatan keessaa haga rabbiin na beeksise hagan irraa beekuun isinii hima malee isinii dalaga malee waan irraa beekne irraa hin hojjedhu. Akkanatti na beekaa isiniin jedha. Nin beekan waan hunda nama beeksitee akka jedhasan nin beekadhaaf waan hunda hin dalagu waan danda'e waan rabbiin irraa na beeksite irraa isinii beeksisa. Kallattumaan gara Facebookaatti hin gaafadha warra sin dabarsa warroonni Facebook haarawa akkamitti baran Facebook maqaa amma dura bilbila biraarraa qabnutti kallattumaan akkamitti asirratti garagalchachuu dandeenya. Akkasumas paaswoordii Facebook keenya akkamitti jijjiiranna, emaila Facebook keenya akkamitti jijjiiranna, Facebookii tokko nama lama yoo fayyadamu jiraanne nama san akkamitti ofirraa baasu ofirraa dileetti godhuu dandeenya ka jedhu gaafii garaagaraa na gaafatanii sanarrattiin Facebook wal qabatee guutumatti waa wal qabee Facebook isin deebisuuf na hordofaa isiniin jedha. Osoo daqiiqaa isinitti hin dheeressin kallattumaan gara Facebookii isin dabarsa. Facebookiin kinoo kana na faana tura. Kuno akkuma argaa jirtan kana Facebookiin ofii qabu Facebookii san dileetti godhatin amma Facebookii haaraa akkamitti ka jalqaba akka banatan isin garsiisa. Na faana tura kallattumaan ka bakka kanatti cuqaasna jechaadha. Bakka kana hoggaa cuqaasne kuno next ka jettu tanuu fida. Kallattumaan hoggaan next sanarra cuqaasne akkatti nu baasa. Akkatti emaila bilbila keenya irraa qabnu emaila garaagaraa nu bilbila keenya irratti bannee jirru haga lama haa ta'u sadii haa ta'u kallattii nu baasa kamirra banachuu barbaadan jedhee nu baasa. Fakkeenyaaf tokko kana lama haga sadiitti kan na baasee dho jechaadha. Kana keessa kan banadhuu barbaade irra cuqaasaa yoo san irra hin barbaanne ka asba ka gadii kanarratti hin cuqaasaa jechaadha. Kallattumaan ani amma ka haaraa abbaa banachuu barbaadeef ka barbaadanii kallattiidhumaan karaa kanaa isinii banamaa jechaadha. Kan immoo haaraa maqaa haaraa banachuu barbaadan ka gara gadii kanarra cuqaastanii jecha bakka tanatti. Ergasii akkasitti first name fi last name isinii baasa. Maqaa keessatti itti galchattanii fakkeenyaaf maquma kiyyaan itti galfadha. Isinuma agarsiisuuf jecha akkasitti itti galfadhee next godha. Erga next godhee akkanatti bara dhalootaa isinii fida. Yoo asirrattis wanni beekuu qabdan Facebook duraan qabdan fakkeenyaaf peejiin keessan gurguddaa ta'ee Facebook duraa san fayyadamuu barbaadan waan sinirraa eegamu hunda waan Facebook sanirra jiru kallattumaan itti galchitan. Fakkeenyaaf bara dhalootaa guyyaan irraa kaasee baatii fi bara walumaa galatti itti galchitanii fakkeenyaaf ani amma zimedhee kanuma ta'e filadhee itti galcha jechaadha. Kanuma ta'e filadhee itti galcha. Ergasii akkanuma godhe next jedhaaf. Ergasii erga next ittanii kunoo dhiira moo dhalaa isin gaafata. Yoo dhiira taate dhiira, yoo dhalaa taate immoo yoo dhalaa taate immoo email, yoo dhiira taate immoo mail akkasitti irra gootee next goota. Ergasii lakkoofsa bilbilaa asitti isin gaafata. Lakkoofsa bilbilaa isinii baasa akkasitti. Lakkoofsa bilbilaa san itti galchitan lakkoofsa bilbila keessanii jecha. Akkuma argaa jirtan kana asirratti enter your mobile number dha. Ergasii lakkoofsa bilbilaa itti galchitan kallattumaan. Lakkoofsa bilbila ittiin banamne jecha amma dura. Erga lakkoofsa bilbilaa itti galcheen booda asitti gara paaswoordii na gaafata ga'amma. Achittis wanni baruu qabdan lakkoofsa bilbilaa kan itti galchitan yeroo lakkoofsa bilbilaa itti galchitanii kan haaraa sanis yoo ta'e lakkoofsuma itti bantan san ta'uu qaba. Erga paaswoordii keessa seentanis paaswoordii kanuma itti bantan san ta'uu qaba. Yoo kan ittiin banne haaraa kan banachuu jiraattan taate kallattumaa isinii banamaa jechaadha. Lakkoofsa bilbila haaraa isin barbaadu lakkoofsa amma asitti lakkoofsa bilbila haaraa itti galchitan kanuma barbaadan jecha akka Facebookatti hin banamne asitti amma paaswoordii gaafata. Paaswoordii itti naqnaa jechaadha. Akkuma fakkeenyaaf paaswoordii
ol jedhee tokko lama sadi haga shanii paaswordii saddeetii ol ta'uu qaba. Sinuma agarsiisuuf jecha akkasitti itti naqa paaswordii. Erga paaswordii kanatti naqee ammas zimadhee iimeela bilbila kiyya keessa jiru akkanatti dabbaase jechaadha. Iimeela kamirra dhahachuu barbaadda? Ka gadiiti moo ka oliiti moo iimeela hin barbaaddu? Yoo kan hin barbaadne taate speak kana dhooytaa fakkeenyaaf ani iimeela hin barbaaddu speak gubbaan cuqaasa. Ergasii sin ubkeetti tanarra cuqaasa. Kallattumaan Facebook baname jechaadha amma. Daqiiqaa muraasa xiqqoo Facebook asitti hoggaa banamuu agartan fakkii laayikii isin agarsiisa jechaadha. Fakkii laayikii isin baasnan kallattumaan banamaa jechaadha. Bilbila keessa irratti kunoo amma argaa jirtanii Facebook banamuu isaatii yes find my account ka'ee dhumarra cuqaafna jechaadha. Fakkeenyaaf amma Facebook biraa na gaafachaa jira. Noo kanarra dhaheen jira. Akka haaraatti banaa jira jechaadha ni amma. Xiqqoo na obsa. Noo argaa jirtan bakka erga baname kanatti laayikii isinii fida jechaadha. Erga laayikii isinii fide kallattumaan isinii baname koodiin bilbila keessa irra isinii dhufti. Koodii san fuutanii itti galchuun dirqama keessan ta'a jechaadha. Amma ergisi maal sanirraa eegama? Kunoo yes save keettanarra cuqaaseetiin kunoo iimeela kiyyaa fi paaswordii kiyya san naa baase kaanitti haaraatti galchisan jechaadha. Okay jedhaan akkasitti okeedhaan amma iimeelallee akkasumatti okeedhaan waluma qabe kanuma barbaadde fedhe takka fedhe lamarratti yoo takka ta'uu raayit tokkorraa hiikte jechaadha. Amma kunoo kallattiin baname profaayilii jijjiiradhuu siin jedha. Profaayilii jijjiiradhuu jedha jechuudha. Iimeela silaawu tokkumaatu irra bareedduudha. Fakkeenyaaf amma kunoo akkan profaayilii Feesbuukaa jedhadhu barbaade speak jedhaanii profaayilii nama barbaachisu speak ammas speak man jedha. Kallattumaan naa baname jechaadha. Amma kunoo Facebook akkuma argitan kana daayirektuu baname Facebook maqaa kiyyaan banadhe karaa salphaadhaan jechaadha. Banamuu isaa eessattuu battanii kunoo argaa jirtanii garuu fireendii waa tokko hin qabdanii fireendii godhachuu isinirratti dirqama. Erga san godhanne immoo waa'ee garaagaraa asitti bakka kana cuqaasna bakka sarara tuqaa sadii kanarra asitti cuqaasneeti bakka kana ol dhufna siitingii bakkeetti tanarratti asirra cuqaafna. Asirratti amma wanni garaagaraa arguu qabdan iimeela keessan paaswordii akkamitti akka maqaa jijjiirattanii fi akkamitti immoo akka bilbila keessa kana firendiirra gara foloorii qofaatti akka jijjiirattan sin garsiisumaan kallattiidhaan waliin qabee garuu viidiyoon na dheerachaa jira yoon gabaabsirra gaa'ee natti fakkaata. Jalqaba wanni sin garsiisu warroonni maqaa jijjiirachuu barbaadan bakka kana baara cuqaastanii asirratti hoggaa cuqaastan maqaa keessan iimeela paaswordii keessan asitti wal jala sinii fida maqaa jijjiirachuu barbaadan kunoo bakka kanarra cuqaaftanii xiqqoo intarneetii waan dadhabaa ta'eef kunoo akkuma argaa jirtan kana maqaan fakkeenyaaf maqaa jijjiirachuu barbaadan asirra cuqaastanii maqaa kan amma asirratti barreessee jira maqaa san haquudhaaf yoo haquu barbaade kun akkanatti naa baasa maqaa barbaade irra barreeffachuu danda'a jechaadha. Maqaa barbaade irra barreessadha jechaadha kallattumaanii. Inni immoo wanta tajaajila jiruuf sin garsiisuma qofaan dalagaa jira. Maqaa asitti maqaa sadii yookaan maqaa lama qofa barreessuu barbaadde saanduqa jihadi jidduu sanatti dhiistaa kanuma gara gadii hin dhiiste jecha first name gootanii gabbootanii last name gootan maqaa lama qofa godhachuu barbaadan dheeressuu barbaadan saanduqa kanarra gootan jecha gabaabaadhumatti. Ergasii kan kana fakkaata ergasii asirra cuqaastan jecha bakka tanarra cuqaastan. Bakka tanarra cuqaastanii asitti paaswordii keessanitti galchitanii seefettanii waan cuqaa waan xumura jiruufu nan barbaachisanii amma akka erga asitti seef paaswordii tinagdee seef sen godhan dura asii maqaa keessa sirreeffattan maqaa keessa ilaaltan maqaan kiyya amma Adam Said immoo Said Adam ka jedhu akkasitti sirreeffata taa'eera jecha ergasii kana duba deebinee kan maqaadhaa keessaa baane warri maqaa gaafatan bakka kana kun immoo ka iimeelii fi paaswordiiti kun akka iimeelii fi paaswordii bakka kanaa jechaadha akkuma kun amma akkuma jiru paaswordiin bilbila keessanii fi iimeela keessaniin akkasitti wal cinaa isinii ta'a san immoo wanni godhuu qabdan bakka tana tuqxanii kana qulfii tana argaa jirtan qulfii tana akkaataatti godhatanillee isin argaa bilbila keessan akka namni hordoftoonni keessan akka bilbila keessanii fi iimeela keessan isin jala hatuu hin dandeenye akkamitti qulfii akkatti godhatanii isin garsiisaa afaan turaan nan hifatinaa warroonni gaafii gaafatan akka gaafii
walitti qabee isinii deebisaa jira. Daqiiqaalee dheeratee ragaa hedduudha. Dhiifama naaf ofolchaa isiniin jechaa nafaana tura. Erga bakka maqaatii baaneen booda ammas deebinee bakkuma tana bakkuma password security jedhu kanarratti cuqoofna jechaadha. As keessas waan hedduutu jira jechaadha. Fakkeenyaaf asirratti hoggaa cuqoofne waan sirreeffannutu jira. Sunis amma gabaabaa miti. Wanni asitti argaa jirtan kun bakka maqaa bilbilaa qabu kun Samsung Galaxy G7 kan jedhu kana asirra cuqoofna. Asirratti wanni cuqooftaniif namni Facebook keessanii warri gaafii namni Facebook keenya akkamitti nama lamaan Facebook tokko fayyadamu jiran akkamitti beekuu dandeenya akka jedhu kana jechaadha. Asirra wanni beekuu qabdan as jalqaba bakka seetingii keessan kan argattan jecha waan kana daayireektuma seetingii yeroo lama seentan jecha. Fakkeenyaaf yeroo saara sadii kanarra seentan ol dhuftanii seetingii seentanii kallattiidhuma argatan kunoo kan lammatarra jiru kana password and security kan jedhu kanarra cuqooftan jechaadha. Ergasii gadi dhuftanii bakka kanarratti argattan maqaa bilbila siniikaa maqaa bilbila biyyatti jirtan biyya fedha haa jiraatu jechaadha. Akkanatti siniikaa ergasii bakka tana cuqaastan dilatti godhuudhaaf jecha ofirraa asir bakka loogiin bakkee tanarra cuqaasu amma Facebook keenya kallattiidhumaan baafachiisaa jecha. Namni si yoo sin jala jiraate akkasumatti ofirraa baafattan. Yoo immoo namni sun seenee kan bahee jiraatu ta'e waa tanaan kaahu ilaala. Bakka aktiviist tanaan hin kaahu jecha. Yoo kan namni ammallee isinii waliin fayyadamu jira ta'u baaloo tana isinii kaaha tanaan adda baafatanii dilatti karaa kanaan gootanii jechaadha. Nama san karaa kanaa ofirraa baafatanii jechaadha. Akkasumas immoo warroonni Facebook keenya passwordii akkamitti jijjiirannaa warri jettan kallattumaan bakka kana seentanii bakka kanatti passwordii keessan saanduqa kana sadiin guutuutti neqxanii ergasii update password kee dhufanii jecha passwordii keessan haaromsuu feetaa ka jedhu kinoo bakka kanarratti neqxanii passwordii keessan update gootanii ka barbaaddan jechaadha. Kaan dileessin irraa godhe kana wanni godha kan remove itti godhan immoo akkasumas immoo ka ofirraa remove itti gootan karaa gabaabaa bilbila keessan karaa hedduudhaan isinii fide jecha filannoo karaa garaagaraatiin security karaa bilbilaatu irra isinii laafaa jedhee yaada. Karaa bilbilaa irraa godhatanii bilbila keessan ergaa asirra dho'itanii fakkeenyaaf bilbila akkanatti isinii baasa asitti kontaakti gootanii bilbila keessan akka remove goota isin gaafata. Koodiin bilbila keessan gubbaa dhufaa koodii bilbila keessan irra dhufu san itti galchitan jechaadha bakka kanatti. Kunoo passwordii masmara kiyyarra naa dhufe itti galchadhe ergasii kontaaktiin jedhaan. Ergaan kontaaktii jedhanii kunoo lakkoo bilbilli kiyya passwordii kiyya taheeraa jechuudha. Bilbilli kiyya passwordii kiyya taheeraa ergasii asitti bakka tana on godhuu qabdanii jechaadha. Bakka tana on gootanii doon tana tuqxan jechaadha. Doon tana tuqxanii raa'ate jechaadha. Amma akkasitti kunoo passwordii keessan Facebook keessan abbaan fedhe seenuu hin danda'u. Yoo kan namni kan seenu ta'e kallattiin bilbila keessan irratti risaalaa isinii dhufte yookaan miseejiin bilbila keessan irra isinii dhufe jechaadha. Security Facebook keessaniitii jecha bilbilli keessan kallattiidhumaan san qofaan miti. Ka passwordii jijjiirachuudha kana fakkaataa kan itti aanu immoo kanuma keessatti Facebook keessan akka yoo namni kan Facebook keessan keessa seenu ta'e akka miseejii isinii dhufu godhachuun isin irratti dirqama. Fakkeenyaaf Facebook keessa yoo namni Facebook keessan kan seenu ta'e jechaadha. Yoo karaa emailii yookaan karaa Facebookiitiin kana on godhachuu qabdan emaila keessan banuun dirqama isin irratti ta'a jechaadha. Amma fakkeenyaaf amma emailli kee cufaa jira. Emailli kee cufaa ta'e banuu qaba. Namni sekondii tokko kan akkaawuntii keessan keessa seenuu ta'u kallattiidhumaan bilbila nama saniitii fi maqaa nama Facebook sanii kallattumaan karaa emailiitiin isinii ergaa jechaadha. Emaila Facebook keessanii banuudhaaf asirra cuqaaftanii ergasii emaila kiyya irratti raayitii godhuu qaba. Raayitii yookaan godhe seef hin godhe jechaadha. Seef godhee jira jechaadha. Amma emaila kiyya irratti seef godhee jira. Amma emailli kiyya banaadha. Facebook kiyyallee akkasumatti seef gootus Facebook garuu hin barbaachisu inni barbaachisu emailuma qofaadha. Kan irra bareedduun emaili. Ergasii kallattiidhumaan amma kan Facebook keenya fireendi irra gara followeriitti akkamitti deebifannaa kan jedhu kallattumaan asii gabbuutanii
kunoo bakka kana argaa jirtanii bakka flow kana flow public and public kan irratti cuqaaftanii jechaadha. Ergasii kallattiidhumaa isinii baasa. Gaafii isinii dhiyeessaa. Public irra godhachuu barbaadammoo friendiidhuma qofaa isiniin jedha. Kan isin barbaachisu public hundinuu keessa irra deemtanii public godhatan jechaadha. Facebook keessan jecha akka namni follow isinii godhu public jechuun akka nama hunda wanni social media Facebook fayyadamu hundi akka isin argu jechaadha. Kun immoo friendii keessanii kun friendii keessan qofaadha. Kunillee simiti publicitti irra gaariidha. Social media namni fayyadamu hundi isaatu publicitti irra isaaf gaariidha yaada. Ergasii erga akkana godhataniin booda friendii kanallee kana guutumatti public irra deebistan. Erga public irra deebistanii friendii namni isin gaafateefaa isin rakkisuu jechaadha. Kallattiidhuma namni waan isin gadhiistan sallaaleefaa follow isinii godha jecha. Follow isinii guddisaa. Akkasitti friendii illee 5,000 darbuu 5,000 oli friendiin yeroo namni friendii si gaafate friendii deebistaa waa hedduutu jira jecha. Garuu follown irra guddaadha. Namni social media fayyadamu follow fayyadamuutu irra isaaf caalaa jedhee yaada. Erga flow keessaa as deebinee immoo erga kana xumurree asitti gara bakka namni email keenyaa fi passwordii bilbila keenyaa akka hin argine dhokfachuudhaaf qulfiitti godhachuun kun dirqama keenya hundaati jechaadha. Ergasii kun osumatti hunda isaa isinii fidaa email lakkoofsa bilbila keessanii ka passwordiitti qabdan kana akkamitti akka hidhatan asirra cuqaaftanii erga asirra cuqaaftanii as dhuftanii bakka kanarratti right gootanii duuba deebitanii ammas email keessa seentanii bakka kanarratti cuqaaftan qulfii tanarra on tanarra cuqaaftanii ergasii deebitan jechaadha. Akkasuma inni dirqamni kana lammaali emailii fi passwordii keessan erga kanarra kaafattaniin booda abbaan fedhe arguu hin danda'u. Facebook keessan keessa profaayilii keessan jalatti hin mul'atu jechaadha. Kun amma kun akkasitti dhokateera jechaadha. Kanattaan sun kan irraa xumuraa viidiyoo hedduu isin dhiyeessee jira. Facebook keessan guutumatti afaan Oromootti jijjiirrachuu barreeffama Facebook isinii dhufu hundasaa afaan Oromootti jijjiirratanii dubbifachuudhaaf bakka language tanarra cuqaastanii ergasii bakka tanarra dhoytanii kallattumaan afaan Oromoo isinii fidaa ol buttanii bakka tana afaan Oromoo ka jedhu jira jechaadha. Erga kana ol bunne kunoo bakka afaan Oromoo jiru hara right dhayineerra right erga dhoyneen booda duuba deebina jechaadha. Amma as dhufneetii afaan Oromoo as keessa barbaanna. Dhiifama as keessatti as keessatti fakkaatu kabiraa keessatti afaan Oromoo ne as barreessinaa jechaadha. Kunoo afaan Oromoo akkasitti save godhannaa jecha. Save godhannee jecha afaan Oromoo. Egaa afaan Oromoo akkasitti save godhannaa mee asitti cufaa jira waan ta'eefu banaan dhiisa. Akka afaan Oromoo kallattiin nu bahu jechaadha. Amma afaan Oromoo save godhannee kallattumaan wanni Facebook keenyarra itti darbu hundisaatu gara afaan Oromootti jijjiiramaa jechaadha. Mee xumuramee natti fakkaatelleedha. Checking godha. Kunoo an xumuramne kunoo asitti dabarsee jira. Bakka kanatti cuqaase erga bakka kana cuqaase duuban deebi'a jecha. Duubana deebisa diif. Kunoo asitti amma guutumatti bilbilli keenya barreeffamee nu gadhiisamu hundisaatu gara afaan Oromootti jijjiiramaa jecha. Kallattumaan yeroo social media namni gadhiisu afaan Oromootti jijjiirama. Gaafiin keessan har'a kunoo akkuma argaa jirtan kana fakkeenyaaf amma kun Arabiffaa afaan Oromootti jijjiirachuudhaaf ofumaa isin jijjiira jecha kallattumaan. Mee afaan Oromoo hin sirreessine naa xiqqoo na hafaa irra deebi'a. Kunoo amma sirreessee asitti naa bahee jechaadha. Sinnaa bahee kallattumaaniin bakka wanni sissee isin garsiisa jechaadha. Akkamitti akka afaan Oromoo jijjiirachi.
Kunooma fakkeenyaaf hattaa komentiin kunillee jiraate asirra cuqaastan jecha. Bakka tana cuqaastan. Agartanii afaan Arabiffaa kanallee gara afaan Oromootti isinii jijjiira kallattumaanii gaafiin kiyyaaraa hagan dandeherraa isinii deebise jedhee yaala. Galatoomaa yoo viidiyoon kiyya isinii dheeratallee hedduu naaf folchaadha. Gaafii xixiqqoo wal qabatee walittiin cuunfee isinii deebisu jira. Nan hifatina warroonni gaafii kana qabaatan kallattiin hordofaadha. Viidiyoo kana hordoftaniif bilbila keessa sirreeffachuu dandeessanii. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe naa gochuun dagatinaadha. Warri hagammaatinaa godhan galatoomaa galanni keessan hin badin siniin jedha.